Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanneen miidiyaan hawaasummaa maatiin godhe hundumti keessan kanneen biyya keessaas biyya alaatis nu hordoftan hundumti keessan duraan dursa nagaan isiniif haa ta'u isin jechuun barbaada. Obboleonni keenya musliimaa ammas irra deebi'ee Ramadaan mubaarak isiniin jedha. Xiqqoo miidiyaa hawaasummaa yeroo baay'ee wantoota deddeeman tokko tokkotti illee deebii laachaas hin turre. Wanti jiru maalla social media irraa kaleessa farra wantoonni naannaa turan baay'een keessan beekuu dandeessu. Maqaballeessiin tokko tokko narratti gaggeeffamaa jira. Tariituu dhubatinis ta'uu danda'a, namatti hin qabamooni. Namni sababa garaagaraan kan kee maqaa nama balleessuu danda'a. Tarii immoo haaluu bannaa namas gargar waan ta'eef jedhee yaada. Akkuma beekamu yeroo darbe akka tasaa hoolota deemnee turre, hoolota deemnee hiriyaa Raachee beektu baay'een keessa Raachee Tasfaayee namoonni beektan jiraachuu dandeessu. Achi deemnee viidiyoo wayii dalagnee turre. Viidiyoon suni qoosaadha actually TikTokis namoonni baay'een keessan tarii TikTok irratti na beekuu dandeessu. Qoosaa wayii tokko hojjennee qoosaan sun maalla. Eshi obbo Immiru karaan kun isiniif waan baheef maaltu isinitti dhaga'ame? Ugaadha mangadiin kun nu ba'uusaatii fi ግንባታ መንገዲ kana ተመለከቴ በጣም ደስታ ጉዳይ እንደተሰማኝ jira. በጣም itti gammadee jira. ጥሩ ደስ an kallattis natti yana akka qoosaatti hin hojjedhee TV irraa argee tokko sagantaa yeroo baay'ee live irra galee nama haasawaa isee xiqqoo bool'itee mul'ate malee afaan Amaariffaa afaan Oromoo godhamee haasa'uu jira miti maal ture viidiyoo sana tiriiti filee viidiyoo takka laachuu dandeessa. Viidiyoon suni eshi obbo Immiru karaan kun isiniif waan baheef maaltu isinitti dhaga'ame? Ugaadha mangadiin kun nu ba'uusaatii fi ግንባታ መንገዲ kana ተመለከቴ በጣም ደስታ ጉዳይ እንደተሰማኝ jira. በጣም itti gammadee jira. ጥሩ ደስ ግንባታ መንገዲ kana ተመለከቴ በጣም ደስታ እንደተሰማኝ akka jedheen haasa'ee garuu an akka qoosaatti akka faniitti fudhee akka haasa'ee wanta kana garuu immoo namoonni tokko tokko ajandaa uumuu kan barbaadanii tarii immoo kallattii biraanis hubachuu danda'u ittiin faradu akka waananii jibbaa Oromootu lamaaf qaba naaf yaadda Oromootu lama irratti qoosee isaaniin arrabsee jibbarraa qaba jedhanii namoonni tokko tokko afarsaa turanii argaan ture baay'ee xiqqoo irraa hojiitti biizii waan turee fi namoonni yommuu isaan walii gad faffacaasan ilaalan ture liinkii baay'een itti argamaa ture. Ilaaleen dhiisee darbee ture jalqaba maaliif beektu baay'een keessanii yeroo garaagaraatti dulli garaagaraa sanarratti gaggeeffama waan ta'eef waan tokko tokkoof deebii laachaa turre waan ta'eef garuu immoo wantichi ilaallan namoonni tokko tokko hordoftoonni keenya baay'een keessan otoo tarii kan qaamaan nan beeknis na hordoftan baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Kallattii biraan hubachuu danda'u, kallattii biraan fudhachuu danda'u jedhee waan yaadeef namoonni tokko tariiti namoonni waan post godhanii fi haala isin ittiin hubattan akkas isin hubachiisuu barbaadeni dhugaa dubbachuudhaaf ammallee taanaan wanta dubbadhu ani guyyaa tokko tariiti live irratti namoonni hordoftan jiraachuu dandeessu yeroo maxxansuusi an macca tuulama jedhee guyyaa tokko Oromoo waa'ee Oromoof Oromummaa nan kaasa dubbadhees hin beeku. Maalifi ogeessa fayyaa akkuma beeknu ogeessa fayyaati ogummaa fayyaati ogeessa fayyaa ilaalcha akkasii hin qabu. Ilaalcha akkasii ilaalcha Oromoo kutaadhaan qooduu hin qabu garuu namoonni tokko tariitii ittiin daldaluudhaaf ta'uu danda'a hin beeknu kan utuu hubatinis immoo tariiks hin gaddisiise. Ani intentionally itti yaadee miti normally qoosaadha jedheen hojjedhee tarii viidiyocha ilaaluu dandeessu baay'een keessan viidiyoon suni loqodaa afaan Amaaraa akka afaan Oromootti. Loqoda kanaan immoo tuulama qofa miti kanaas namoonni kaanis haasa'uu danda'u namoonni afaan Oromoo hin beekne kan biraanis haasa'uu danda'u. Garuu tuulama naafiyar tuulama arrabsee naafiyar tuulama qeeqee naafiyar tuulama jibbee abbaan kun parshaalii abbaan kun from tuulama irraati garuu guyyaa tokko dubbadhee an normaalii beektu baay'een keessan kan dhaladhe Wallaggatti viidiyoo sana kan waliin hojjennee mucaa hiriyaa Raachee mucaan booda baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf social media walitti sinnee bakka dhaloota walii yaafannee miti ati tuulamadha ati maccadha ati akkasidha jennee miti kan walii yaafannee sinnee viidiyoo waliin hojjennee garuu maqaan baay'inaan kan badaa jiru maqaa godha kan badaa beektu baay'een keessanii
beekamaadha sababa wallagga iddoon itti dhaladhitu sababan wallaggatti dhaladheef waan uummata Tuulamaa irratti qoosaa jiru itti fakkaachuu danda'a. I don't know tu video sana namni biraa hojjete video sana tu namni biraa hojjeteeti amma kana waan kaafamee haasawamu natti hin fakkaatu. Nuti immoo kanaan duras immoo beektu waa'een keessanii ilaaluun deessu muuziqaa baay'ee irratti illee ittiin taphachaa turreera. Singilii laqqaqaa idilii sin qabu iddirii sin qabu jennee yeroo sirbuun sana illee yeroo ittiin qoosaa maxxansaa turre beeksisaa turre sana illee namni itti dubbate hin jiru. In case yaa'u wanti kuni jibbaa nama dhuunfaa irratti yookiin immoo nama tokko irratti qabaadhee osoo hin taane ani dhugaan isinitti himaa qoosaadhaaf viidiyoo sana illee TikTok irraa kaasin jirani. Garuu immoo namoonni baay'een isaanii kallattii biraadhaan hanga maqaa nama balleessuutti hanga nama harrabsuutti hanga nama personal life namaa keessa galuutti illee kan ga'an namoonni baay'een isaanii jiru. Ani baay'ee mi'aan garaasa kamiin uummata Oromoo uummata Tuulamaa uummata Oromoo irratti kee arrabsan yaaduma akkasii ilaalcha akkasiis qabaadheen beeku gara fuulduraattis immoo ilaalcha akkasiis hin qabu. Waan tokko jira baay'ee ilaalcha dadhabaa akkasii keessaa hin qabu normally. Hordoftoonni koo baay'een isaanii kallattii garaagaraa irratti Oromiyaa keessas kanneen biyya keessaas biyya alaas hordofan baay'een isaanii jiru. Ijoolleen hiriyoonni koo wajjin oolus immoo ijoollee baay'een isaanii ijoollee Tuulamaati baay'een keessan beektu. Dhugaa guyyaa tokko beektu baay'een keessan Wallaggatti hin dhaladhee garuu Harargeen jira Harargeetti hin guddadhee. Guyyaa tokko garuu immoo kan yeroo baay'ee Harargee hin dubbadha iyyuu malee even bakki koo akkasitti hin dhaladhee ijoollee akkasii ijoollee Maccaa ijoollee Tuulamaa jedhee yaada akkasii kaasee hin beeku jechuudha. So maal jechuun barbaade tarii namoonni baay'een keessan utuu hin beekini yaada kana utuu hin hubatin kanneen yaada biraatti hubattanii fudhattanii kan arrabsitanis isinitti hin qabamu. Maaliif hubannaa malee ta'uu danda'a waan ta'eef kanneen immoo tarii immoo utuu hin beekin immoo odeeffannoo kana faffacaasaa turtanis immoo tarii utuu hin hubatinis ta'uu danda'a jechuu barbaadeni. Tarii immoo kan namoonni baay'een immoo jiru nan beeka namoonni baay'een kanii dubbiin kun akka inni babal'atu gochuudhaa fi namoonni akka wal irratti ka'an gochuudhaa fi jibba dhuunfaas kan irraa qabdanii namoonni baay'een keessan kan dubbii kana facaastan jiraachuu keessan nan beeka. Garuu immoo galban keessan baay'ee an nama gandaa miti. Takkaa gandaan sammuu gandummaan si yaadeen beeku deemsitti mafuufa gara boodaatti deebi'uun hin jiru naa gala. Kanaaf namoonni kallattii biraan na hubattanii yoo jiraattanii tarii immoo kallattii biraan hubattanii akka waananii jibba yookiin immoo komii yookiin nuufii waan uummata Tuulamaadhaaf qabu gootanii yaaddanii kan fudhattan tarii yoo akkasiin hubattanii dhiifama isin gaafadha. Qoosaadhaaf hin hojjedhe tarii galuu danda'a raacheen dhufee dubbachuu danda'a sagantaa irratti mucaan wajjin hojjenne. Namni biraatu hojjete viidiyoo kanatu namni biraa hojjeteeti amma kan akka inni afarfameen kaafamne nan beeka amma kan akka inni dubbatamnes nan beeka. Garuu immoo liitiraalii anaan attaak na gochuudhaaf intentionally namoonni yaadanii hojjetan tokko tokko jiraachuu danda'u. So ani jecha kana dhagee osoo hin taane namni na arrabsee miti namni waan barbaade jechuu danda'a. Garuu tarii immoo namoonni tokko tokko viidiyoo kana hin argine yoo jiraate akka waan kallattii biraan akka isaan hin hubanne kan jibba nama tokkorraallee jibba garii tokkorraallee akka hin qabne akkasin hubattanii hin barbaada. Kanadha. Sababa kanaatiif malee tarii immoo kan isiniif mufachiise obboloonni koo nuti keessan dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Wantichi kallattii biraa yoo hubattanii dhugaa dubbachuudhaaf qoosaadha waan biraa miti. Ajandaa kana cufuu barbaadeen baay'ee maaliif gaariin ta'u wantoonni baay'ee akka sabaatti wantoonni garaagaraa ishuuwwan garaagaraa waan jiranii fi ishuuwwan kanneen irratti haasa'uu ni danda'ama. Garuu liitiraalii sababa namni tokko bakka tokko dhalateef attaak gochuudhaaf yookiin immoo Oromoo kutaadhaa walitti naquudhaaf namoonni yaaddanii hojjettan yoo jiraattan milkooftanii milkaa'umsis hin jiru. Sababa kanaaf arrabsoon dura waan tokko itti yaada tariitii. Waan tokko maal jedhame nama sana kontaakti gochuu yaada. Keessumaa immoo galata namoota hedduuf qabu namoonni baay'een keessan kanneen keessan dhuftanii naasofsiisaa turtanii namoonni baay'een kallattii biraa waan hubataniif hubachiis namoonni jaallannaan jettan namoota baay'een sin kabajuun nutti keessan kabaja argadhaas jechuun barbaada. So ani tariitii namoonni utuu hin beekinii kallattii biraan yaada koo jecha koo fudhattanii natti mufattan yoo jiraattan dhiifama isin gaafachuufidha. An qulqulluudha
Yeroon isin jedhu qulqulluudha. Yeroon isin jedhutti nama tokkoof hammina hin qabu. Nama tokkoof illee saba guddaa saba hangafatu lawaa miti. Nama dhuunfaa tokkoof illee jibba hin qabu. Jibba nama dhuunfaa tokko irraa illee hin qabu. Dubbadhees hin beeku. Guyyaa tokkos immoo garees qabadhee tariitti namoonni baay'een keessan kan hordoftee jiraachuu dandeessu. Garee qabadhees dubbadhees hin beeku. Saayidii qabadhees dubbadhees hin beeku. Hiriyoonni koo baay'een isaanii baay'ee kol jechuun na beeku waan ta'eef namoonni siqeenyaan namoonni na beekan baay'een isaanii waan jiraniif isaan mataan isaanii illee jecha kanatti baay'ee garrabamaa turan jechuu danda'a. So kanadha tarii qoosuun sun immoo nan fudhadha wantoonni akkasii akka isaa irra hin deebine tariitii waan suni qoosaadhaafidha. Garuu namoonni kallattii biraan nu hubattan ammallee dhiifama isin gaafadha isin jechuun barbaada. Jibba nama tokko nama jibba nama dhuunfaallee hin qabu jibba saba guddaa mitiiti isin jechuun barbaada. Tarii namoonni baay'een keessan galuu raachee yoo jiraate galuu danda'a. Kanadha kana please waan tokko isin kadhadha. Akka sabaatti tokko ta'uu qabna. Yeroon kuni faashiniin akkasiirra darbeera baay'ee. Faashiniin ganda gandaan yookiin immoo kutaadhaan wal qoodanii Oromoo wal nyaachisuurra darbeera. Kunis immoo deebi'ee isin hojjetu. Kan waliin qabnu Oromummaa hundumti keenya. Kanaaf Oromummaa qabnu hundumti keenya jabeeffannee qabannu isin jechuun barbaada. Tarii immoo namoonni tun beekin isin mufachiise yoo jiraate manaaf godhaa isin jechuun barbaada. Maaliifi namni kamiyyuu gaa tun beekin nama mufachiisuu danda'a. Utuun beekinii utuun an hubatiin namoonni itti mufattanii ammallee taanaan dhiifama guddaan isiniin jedha. Garuu keessa koo rabbi beekaa hammina tokko nama tokkoof illee hin qabaani. Yaa namoonni baay'een isaanii jiru namoonni tokko kan beekaa ajandaa kan akka inni babal'atu gochuudhaaf kan hojjetan jiraachuu danda'u. Ani garuu hunduma keessan garaa qulqulluu garaa tokkoon isin jaalladhaa isin jechuun barbaada. Yeroo ammaa kun baay'ee yeroo jaarraa 21ffaa keessa namni sammuu kana yaadu sun jiru sammuu gandummaadhaan namni yaadu hin jiru namootuma dadhaboo yoo ta'an malee kanaaf akkasitti akka hubattan hin barbaada. Hiriyoonni kootu nan beekin eenyummaa kootu hin beekin guyyaa tokko na wajjin teessan hin taphatin guyyaa tokkotu na wajjin teessan hin dhugin tuwaa'ee koo hin beekin na arrabsaa turtanii rakkoo hin qabu isinitti hin qabamu. An akka foonitti akka nama dhuunfaatti dhiifama isiniif godheera inni guddaan immoo rabbi dhiifama isiniif haa godhuun jedha. Maaliif namatti darbus rabbiin jaallatu waan ta'eef. Nama arrabsuun jaalladhu tarii nama arrabsiis hin beeku namoonni baay'een keessan kan waggaa dheeraaf na hordoftan baay'een keessan jiraachuu dandeessu. So nama arrabsiis hin beeku nama arrabsuun barbaadu. Kana jechuun barbaada tarii burjaajjiin kun garuu akka itti fufuun barbaadu wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u hawaasni keenya kutaalee garaagaraa keessatti miidhamaa jiran jiraachuu danda'u isaaniif amma dandeenya waan dandeenyu adeeggarru utuu akkas gooneetu guyyaa tokko sa'aatii 24 keessatti waan guddaa hojjechuu dandeenya jechuun barbaada. Malee ajandaawwan akkasii nama dhuunfaa tokkodha. Tariitii yoon balleesse keessaan kottaa natti himaa na gaafadha. Amma kana ajandaa guddaa goonee baay'ee yeroo takka nama tokko gadi buufnaatti ofii keenya gadi buunee argamu jira. Maal seetanii yeroo takka waraabessatu harree gararraa dhaabbateetu bishaan natti hin booressiniitti hin jedha. Maal jette yoo na nyaatte yookiin immoo waan na nyaattu yoo na nyaatte na nyaadhu malee bishaan irraan olee yaa'u ittiin jette. So sadarkaa kana dabareera tarii namoonni jibba dhuunfaa irraa qabachuu dandeessu. Jibba dhuunfaa keessan yookiin immoo tarii yoo naafiyaa isinitti balleessa akka dhuunfaatti keessaan kottaa natti hima malee gara sabaatti fiduu yaalina waan tokko hunduma. Sabni keenya baay'ee miidhameera. Sabni keenya baay'ee cunqurfameera. Saba kanatti immoo garaan itti darbu mitiiti. Saba kanatti kan itti qoosuu miti kan itti qoosuu hin danda'u. Saba bal'aa saba guddaatti qoosuu hin danda'u. Saba kabajamaatti qoosuu hin danda'u. So wantichi kana fakkaataa gabaabaadhumatti ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Tarii namoonni tokko yaada keessan galtanis laachuu dandeessu. Ulfaadhaa Nasrii. Yeah, baay'ee viidicha ilaaluu dandeessu baay'ee. An maqaatu lama jedhee hin kaafne wantichi viidiyoon sun jiraachuu danda'a. Tarii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo sana afaanuma santiin dubbadde tuulamni immoo akkasitti naasaa kan jedhee barreessee hin jiru jechuudha.
namni ta'e join gochaa. Ajandaa kana normaalii akkuma isinitti mee baasii dubbachuun barbaanne garuu tariitii namoonni tokko hordoftoonni koo akka isaan nutti mul'atanii waan hin barbaannee fi tarii immoo tarii jecha nuti jennu namni kallattii garaagaraatti hiikkachuu waan danda'uuf kallattii biratti immoo hiikkatee namoonni tokko hubatee waan biraa keessa akka hin galle akka inni kaala jechuu barbaadeenii yoo billi taa'e dhugaan dhugaadha. Namni dhugaa qabu yoo billi taa'e immoo tarii turuu danda'a. Dhugaan garuu ofiisaan iyyuu mul'isa jechuu barbaadeenii namoonni gaafachaa tarii Dr. Naahom Faayidhaa Riyyaan koo Naahom yeroo istiga Riyyaa koo Tuulamaa keessaa kan baay'ee keessan Dr. Naahom hin beektu Riyyaan baay'ee jaalladha. Is from Hi. Waa'ee koo ana caalatti kan beeku jechuun I don't know dubbachuu danda'anii wajjin oollaa, wajjin nyaannaa, wajjin ciifnaa guyyaa tokko garuu guyyaa tokko ajandaa akkasii hundi kan hin beeknu baay'ee. Ajandaa akkasii. Jaartiidhaaf qofa adda baanaa. Jaartiidhaaf qofa adda baanaa. Sagalee galkaas. Jaartiidhaaf qofa adda baanaa. Yaa beektu Riyyaan koo is from Tuulamaa. Garuu waan kana guyyaa tokko waa'ee Maccaaf Tuulama jennee haasofnee kaasnee hin beeknu Oromoodha nuti. Oromummaa walitti nu fide jalqaba walitti nu fide. Dr. Naahom jechuun Riyyaa koo baay'ee jaalladhu baay'ee kabajuudha. Waggaa lama akkas erga wal barree garuu waan baay'ee waliin sheer gooneerraa waliin oollaa waliin nyaannaa waliin dhugnaa waliin arrabsamneerras waliin taphanneerras tariitii waan baay'ee dubbachuu danda'a. Yaada kee kaastee dubbachuu dandeessa. Nasrii yoo jiraatte galateessa. Okay, akkam jirtu uummata Facebookii egaa yeroo dheeraa booda laayivii Facebookiidhaan dhufne I think yeroo dheeraa booda especially lama taanee akkanatti yoo seennu namoonni baay'een waa gaafataa turanii komentiin ilaalaa ture. Komentii irratti namoonni baay'een dubbiin kan hin galleef jira. Dubbiin dubbii jabaa miti. Kana dura interview wayii gaazexeessaa wayii nama naannoo giddugaleessaa kanaa ta'e wayii gaafa gaafatu qotee bulaan sun deebii yoo deebisuuf nama saniif yoo deebisuuf jechoota Amaariffaa muraasa keessa makee deebisa. It's like it's funny. Kan waan kana dalaganis dhalootumaan giddugaleessa naannoo giddugaleessaa warreen ta'anidha. Isuma irra deebi'ee viidiyoo isaa gaafa hojjetu egaa jira mitiilee maal girgirri keessa waan ta'e uumama miti nama fakkeenyaaf like namni tolamaa waan hin ta'eef girgirri fa'aa jedhee haasa'uu hin danda'a jechuudha akkana itti makuu hin danda'a. Namoonni ajandaa biraa immoo Dr. Naafiyaa Dirraas haa ta'u yookiin namoota naannoo Dr. Naafiyaa jiran irraa barbaadan maaliif akkana jedhee haasaa jedhanii har'a Facebook irratti namoonni baay'een irratti barreessaa turanii hundi keenya argaa turre. Egaayyuu waan kanaan hagasin eegdanii ol viidiyoowwan garaagaraa YouTube irra viidiyoowwan YouTube baay'ee cinqan hedduutu jira. YouTube keessa otoo hin taane barreeffamoonni baay'een waan kanaan kitaabonni aksantii kanaan barreeffaman danuutu jiru. Isarraa miti kan eegalee sirbootan isin jaallattan baay'een keessan tokko lama jennee haasa'uu hin dandeenyu. Sirboota hundi keenya jaallattuyyuu waan akkanatti kan dalagaman baay'een isaanii. Kanaaf kuni waan addaa miti. Haa ta'uti garuu gaafa namoonni dubbii kana jal'isanii gara hin taanetti fidan namoonni nama kana jaallatan namoonni nama kana dinqisiifatan waan kun dhugaa itti fakkaatee tarii muufachuu waan danda'uuf dandeessaniif Naafiyaadis namoota akkana dhiifama gaafachuuf garaadhuma isaatiin dhiifama gaafachuu fi laayivii kana dura haasofnee waan turreef dhiifama garaadhuma isaatiin dhiifama gaafachuuf kan dhufe. Honestly speaking egaa Naafiyaad waggaa 3 firiyyaa kootii iddoodhuma itti adda baanu hin qabnu. Ani mucaa sabbataa ta'uu koo I think waggaa lammaffaa irratti barteenatti fakkaata. Mucaa Tuulamaa ta'uu koo aniyyuu ati like Wallagga akka dhalatte namarraa hin dhaga'ee dubbannee hin beeknu eessaa akka ati baate dubbannee hin beeknu. Ani mucaa sabbataa yeroo baay'ee mucaa Finfinnee akka ta'etti yaada Naafiyaa jechuun maatii biraan ga'ee deebi'a yoo hin jedhin Finfinneedhuma naannoo Jamoo wayii naannoo Labuu wayii ga'ee waan deebi'u malee akka mucaa sabbataa iyyuu ta'e waan quba qabu hin jiru. Tuulamummaa koo ilaalee sabbatummaa koo ilaalee macha ta'uu koo sikkoo mandoo ta'uu koo ilaalee miti kan walitti dhiyaannee hiriyaa kan taane
Oromummaatu walitti nu fide haga ammas like namni kamiyyuu akkuma beektan he is my best friend, I am his best friend. Eenyuyyuu caalaa almost yeroo kanatti maybe dubbii kana baay'ee cimsuu hin danda'a garuu almost haadhuma isa dhalte wal qixan beeka mucaa kana waan akkanaa nama qabu miti. Yaada akkanaas nama qabu miti. Keessa isaas waan akkanaa nama jiru miti. Kanaafiyyuu asumatti waan baname kana hundi keessaniyyuu akka cuqqaaltan akka qadaaddan kabajaan kan isin gaafannu. Isaan ala garuu waan beekuu qabdan namoota waa barreessaa turan baay'ee isaanii inboxii faana gochaa turanii kan sidin kun inboxii gaafa nutti haasa'an barreeffama namatu kenneef jalqabumayyuu barreessuu hin danda'an afaan Oromoo. I swear nama lama wajjin haasa'eera warra kana barreessan keessaa inboxii afaan Oromoo barreessuu hin danda'an. Qubee saabaatiin qubee Amaariffaatiin natti haasa'aa turan hin beekan afaan Oromoo barreessuu. Na isaaniin deebisaafii ture jechuun hin haasa'u garuu barreessuu hin danda'an afaan Oromoo haasa'aa danda'u malee barreessuu hin danda'an qubeeyyuu warra tuulamaaf warra giddugaleessaaf yaadda'anii barreessan miti haajaa biraa ajandaa biraa dubbii biraa nama isarraa qabanidha baay'een isaanii. Kanaaf har'a caala darbuun qabu. Warri kana dura mucaa kana otoo inni waa tokkoyyuu hin balleessin waan mul'ateef qofa hojii isaatiin waan argateef qofa halkan dhabee halkan iji isaa haga diimtutti viidiyoo kompiitara isaa edit gochaa bulee viidiyoo gadhiisee YouTube irraa waa argataa akkana godha jedhanii waan itti inaafaniif qofa warri iji isaanii diimatee arrabsaa turan amma immoo sagantaa irraa dhabanii waan irraa jedhan dhabanii warri callisan pointii tana argatanii barreessaa jiru. Egaa maal akka isaan jedhan hin beeknu. Anyhow dubbiin kanaadha. Anis akka hiriyaasaatti warri dubbii kana seeraan hin beekin warri tarii ittiin mufattan dhiifama isiniin jenna akka hiriyaasaatti addaan kutuun dide miti haasa'a. Yaa galatoomii Dr. Naahum beektaa yeroo takka wantooti callistee ilaaltee darbitu jira. Wantoonni tokko immoo tarii booda konsekwensi isaanii namoonni kan biraa hubannoo dhabuudhaan kan ka'e kallattii biraatti akka nu humna jettee deemsisuus jira. Galatoomii dhugaa waan jiru dubbachuu kee fi beekta wal beeknaa si beekana beekta. Dubbanneera baay'ee namoonni baay'een isaaniillee ammanii hin dubbaddu baay'een iddoo akkasitti dhaladhee iddoo akkasitti guddadhee baay'inaan hin dubbaddu. Ati mataan kee dhiyoo barte namoonni baay'een isaanii beekana Wallaggatti hin dhaladhee maatiin koo Wallagga jiru iddoo isaan jiran beekta. Harargee yeroo baay'ee harargee waan hin jiraadhe waggaa tokkoon akkana harargee jiraadheeni. Jaalala fudhate baay'een dhugaa dubbachuudhaa fi nama hundumaa jiru tokkoon ilaalaan saba guddaa mitiitii nama dhuunfaa tokkollee nan kabaja. Maaliif yoo nama kabaje namni kan si kabaju baay'ee yoo mul'ata namoonni tokko namoonni kabaja hin qabne tokko kan nama kabaja namaa xureessuu barbaadan jiraachuu danda'u. Akkuma jettee dubbachuun barbaadu namoota waa'ee namoota xixiqqoo dubbachuu waan hin barbaanne namoonni nama arrabsan yeroo hundumaa maqaa nama balleessaa oolanii miidiyaa hawaasummaa kana jiru. Guyyaa tokko si wajjin nyaatanii kan hin beekne guyyaa tokko si wajjin dhuganii kan hin beekne waa'ee kee garuu si caalatti akka beekanitti kana isaan namoonni baay'een isaanii jiru. So wantichi akkasidha namoonni ammallee taanaan viidiyoon sun ammallee namoonni amma dhuftee jiraatan viidiyoo sanaa keessatti maqaan kaafne garuu qoosaadha. TV'dhaan arganis sagantaa akkuma jettee muuziqaawwan baay'een hojjetamaniiru. Kanaan duras immoo muuziqaawwan ittiin TikTokii hojjechaa turre kan biraa like singiliin laqqaqaa iddilii sin qabu iddirii jennee kana jennee ittiin qoosaa turre garuu hin dubbatamne yeroo sanas garuu yaa'u namni biraas immoo hojjete fakkeenyaaf hamma Dr. Naahum hamma situu viidiyoo kana hojjettee hin dubbatan nan beeka akka hin dubbanne nan beeka namoonni baay'een isaanii. Maaliif garuu intentionally naan attack na gochuudhaa fi jiramti namoonni yeroo waan tokko baay'ee nama na jaalladhaa nama of jaallachisa sun kan hojii kee nama kan si jaallachiisu hojii ta'u hojjettudha. So garuu namoonni dhuunfaa jibba dhuunfaa irraa qabdan tokko kan akkasumas gaariin ta'u siniif illee waan tokko hin ta'u siniif gaariin ta'u maqaa keessaniifis gaarii miti maaliif maqaa gadi ofii xiqqeessuu ta'a waan ta'eef gad of buusuu ta'uu danda'a waan ta'eef anis deebii siniif kennuuf osoo hin taane ani ammallee taanaan nama tokko nama dhuunfaa jibba keessanii qabu hunda keessan baay'een isin jaalladhaa namoota na jaallattanis namoota na jibbitan hundumaa baay'een jaalladha je tokkoon ilaala kanaaf baay'een isin kabaja hunda keessan jechuun barbaada yaada kee itti fufuu dandeessa Dr. Naahum. Isaan ala egaa like I think har'a waan serious yaasofne
I think Facebook irratti yeroo baay'ee live gaafa gallu qoosaa taphaa waan akkanaati. Ani immoo yoon haasa'us yoon sirbus akkasittiin guddadhe waan ta'eef waan kana itti makuun jaalladha akkuma beektu. By the way, Dr. Nafed is like activistii afaaniiti by the way. Anaan iyyuu walitti buune yeroo baay'ee maaliif kan itti maktaa jedhee haasaa like baacoo san yoo ta'e malee waa'ee sabboonummaa, waa'ee oromummaa, waa'ee maalii explain godhi yoo ta'u jedheni I think like macci maalii tuulamni maalii maaliin maalii explain godhi yoo ta'u siin jedhee waanuma explain gootu wayyuu natti hin fakkaatu like oromoodha bakka we are oromos macci maalii maaliin maalii waan akkana dubbii nyaachuu kan jaallatu inumaayyuu ana malee he's so innocent honestly dhugaan siin jedha waaqa ani relatively nama kaanirraan dubbii nyaachuu kan jaallatu nagarinyaa sa'u kan jedhamu jira miti anadha malee inni waan akkanaa nama qabu miti gama waan wal sobnu hin jiru kanaaf in a good way dhugaadhuma warri naaf yaad jaallattan jaalachuus baattanii neutraalii taatanii warri waan kana in a wrong way understand gootanii itti mufattan dhiifama isiniin jedheera inni isa dabalatee aniyyuu riyaansaa dhiifama isiniin jedheera isaan ala garuu warri kanuma pointii kana waan guddaa gochuudhaaf gara waanuma guddaa gochuudhaaf ajandaa mataa keessanii dabarfachuuf jibba keessan ibsuuf waan kana olii gad ooftan garuu yoo ajandaa barbaaddan anaaf inbox naa godhaa top 10 ajandaa saboona kanaa isiniifan ergaaniyyuu isa post gochuu dandeessu ajandaan isin jalaa dhumnaan top 10 ajandaas kan saboona kanaa isiniin ergaa isa post godhadhaa kanarraa gadi bu'aa isiniin jechuuf barbaada. Soomni akka soomaa jirta Harargeetti akkami Ramadaan akkam? Yaa haati jirraa bitu. Anis Ni beektaa isa? Ni beek. Waan akkamii? Maaliif hin beekne? Wallahi. Ani loqoda Harargeellee ni danda'a ni beeka ni naasawa naasofsiisuu dandeessu hunda keessa. Harargee aksentii aksentii Harargee maa bakka dandeessee taa'eenyu si danda'ama. Yaa hanin beekaa bitu bobo. Ay bar beektee maal seete nuti Oromoon takka beekte. Saayibban kiyya galatoomaa isiniin jechuun barbaada namoonni takka takka kan ajandaa olii gadoofuu jirtan dhiisaan ja'a. Maaliif nu bar jaalala Oromummaan kabar nu barsiise jaalala nu barsiise beekte. Tabiraa jibba hin beeknu tokkummaa jaalala qabaachuu qabnaan ja'a. Tokkummaaf jaalala yoo qabaanne eessallee gahuu ni dandeenya. Garuu immoo akka nama dhuunfaatti walirratti duuluu haa dhiisnu hin ja'a. Hunda keessan baay'een isin jaalladha. Baay'isee maaliif jechuu isinitti himneerraa ajandaa guddaa ta'e osoo hin taane garuu namoonni ajandaa kana kallattii biraatti oofaa jiran baay'ee waan jiraniif gaarii hin ta'u. Namoonni tokko tokko kan si sodaachisan jiru. Kan biyyoo si nyaachifna jedhummoo jiran guddadheera biyyoo nyaachuu dhiiseera. Hin beekani. So namni guddaa biyyoo nyaatu yeroo xinnummaa keenya garuu biyyoo girgiddaa irraa fattosinee nyaachuu ture beekte. Hin beekaa dur. Okay, afaan Oromoo akkanatti maaliif baacha biyyoo si nyaachisna jedhu? Tuulamatti baachee naan jiru bara. Saba guddaa saba kabajamaatti miti nama dhuunfaatti iyyuu nama dhuunfaarraa jibbaa dhuunfaan qabuuni. Kanaaf ammallee taanaan baay'een isin jaalladha hunda keessaniyyuu baay'een isin kabajaa hunda keessanitti jaalala qofa kana hin qabu. Namoonni immoo ammallee taanaan adaraa keessan tokko haa taanu. Ajandaan nama dhuunfaa tokko nama dhuunfaadha, nama fooniidha, nama dadhabaadha. Anaan nama dadhabaa kana ajandaa godhachuurra Isti waan tokko hojjennu wanta saba kana tokkummeessuu danda'u waan saba keenyaaf ta'uu danda'u hojjennu ogummaa qabnu hundumaan dandeettii qabnu hundumaan nuti keenya ogummaaf dandeettii keenya illee baasnee dubbachuu haa dandeenyu isin jechuun barbaada. Malee deebii kan nuti baay'een keessan deebiin kennu wantoota akkasii yeroo baay'ee yeroo garaagaraatti dhimmi garaagaraa yeroo itti gaggeeffamu deebiin kennu calluudhaan ture maaliif amma garuu namoonni kallattii biraan hubattan tarii akka dhiifama guddaan siin jechuu barbaada tarii kallattii biraa yoo hubattanii qoosaadhaaf hin jedha amma sirra deebiin jedha argeeni dhiifama siin akka intarviitti taasifne kaaseera viidiyoo isaa illee tiktook irraati kana siin jechuu barbaada raachii yoo jiraatte raachii na dhuftu.
I have friends na like amma Facebook kanarra ijoolleen yeroo dheeraa beeku jiru beektaa? Komentii isaanii ilaalaa jira amma like I think maqaa isaanii dubbisuun qaba. Keeyaa Dirribaa Raggaasaa Abdii. Mindin ነው like maal taatan maaltu sin jalaa bade amma dhiifama jedheera viidiyoo kaaseera. Bayyoo barbaadan. No like they are my friends ani waan isaan beeku. Ay gaarii dha waan arrabsoo baruu gaarii namatti baruu waan no warra akkas akkasii fi deebiin laannu maal si fakkaate Naahome. I know like they are my friends ijoolleen kuni friendii koo waan taataniif by the way like intini miti bir komentii isaanii irra deddeebi'ee waan hin argeef bir like waan isaan beekuuf malee komentii kaan immoo it's okay. These guys are my chat goona inaasufna waa'ee nagaa biyyaa waa'ee oolmaa inaasufna ምንም umtuu waan jalaa badan jiru viidiyoon kee irra dhiifama jedha ምንድን ነው የምትፈልጉት maal barbaaddu? It's okay. Ay irra deebi'ee dhaggeeffachuu danda'u garuu yeroo baay'ee sammuun keenya arraba keenya caalaatu saffisee gaarii namoonni tokko tokko arraba isaanii sammuu isaanii caalaa saffisa. Kun immoo waan jiru waan ta'eef nama sadii galchuu dide baaliif wallaale namoota na gaafataa turan jiru. Raachiin akka galuuf I think ba'uun qaba nama sadii tole jechaan jiru miti. Didaa jira qo'istii I don't know. Rakkoon qaba raachiin dhufee raachuu jira baay'ee yaa malee no Naahome maal si fakkaate namoonni tokko tokko like namoota arrabni isaanii sammuu isaanii caalaa saffisu waan jiruuf itti qabuu qabdu. Hunda isaanii garuu jaallanna baay'ee. Arrabsitanii sin jaallanna sin kabajna ulfaadhaa arraba keessanii fi maamilummaan keessan cimee itti hafuuf sin jechuudha. An like nama fakkeenyaaf haasofni kee kontentiin haasaa keetii hojiin kee natti hin tolu jedhee nama na arrabsuu hin jibbu by the way. Nama otoo nan beekiin lafaa kee na jibbu ግን sinin jaaladhu ani like naaf sin jaaladhu sinin jaaladhu bakka. Na jibbisiistu lafaa kaatanii otoo waan naasoo fuula koo haasaa koo kontentii haasaa koo hojii koo nargin lafaa kaatee na jibbita taanaan sin jaaladhu. Garuu namni bakka mucaa kana sagalee umasaan na jibbisiisa jedhee na jibbinaan garuu mirga isaati rakkoon qabu. Nama akkasii rakkoon qabu. Namni koo waa namarraa jibbuu danda'a. Lafaa kaatee na jibbita taanaan ግን sin jaaladhu by the way. Dirqaaludde dirqamaan immoo. Raachuu join godhi. Raachuun dhufeera qoy. Baay'ee raachuu wajjin hojjenne viidiyoo kana raachuu maqaan ishee badaa kaa'an turre. Anoodu. Mooni. Yoo join godhee ta'uu baannaan nama lamaan welcome. Abbaa girri maal inni maal beeknaa maaltu ta'ee maal inni qoy maaf akkas godhu bannaata. Baay'ee hordoftoota keenya wajjin si barsiisa. Qoy yeroo takka. Ilaa maal seetanii? Raachiin viidiyoo isa waliin hojjenne viidiyoo isa waliin dalagne viidiyoo akka qoosaatti hojjenne akka interviiwutti. Egaa intentionii biraan qabnu innis dubbachuu danda'a akkamitti akka hojjenne dubbachuu danda'a. Raachii garuu maqaan booldilii kan arrabsamaa ture garuu jirtaa mucaa girri. Dhaggeeffachaa jira mangisti qaxxale. Wantichi jalqabaa kaasee nu hordomaa turte jedhee yaada. Haalli jiru namoonni xiqqoo utuu hubatanii kanneen barreessaa turan jiraachuu danda'u, kaan immoo kan jibba dhuunfaa barreessan jiraachuu danda'u, kaan immoo namnumti jedhee qofa kan jedhus jiraachuu danda'a. Kan immoo utuu hubatiin immoo ajandaa fuudhanii afarsaa turan jiru. Kan immoo utuu afaan warree barreessuus dubbisuus hin dandeenye kan nama biraa koppii feesti godhanii maxxansaa turanis jiraachuu danda'u. Waa'ee viidiyoo isaa wajjin hojjenne egaa raachuun mucaan booti. Baay'inaan garuu kan arrabsamaa jirudha. Chigiree laanqoyi. Asii raachuu. Maal seetanii maaloo girri dhiisaa maal? Girriin hin barbaachisu bar. Maali girriin hin barbaachisu? Maaltu ta'e seetanii laa? Wanta ta'e isinitti himna miti. Naaf yaad interview irra darbeera. Kanaan dura ITV irratti darbeera inni kun. Raachuu kottu viidiyoo wayii hojjenna. Ati akkas jettee na gaafattaa ani immoo siifan deebisaa naan jedhe. Ishii naaf yaad maal rakkoo qabaa dhokko siin gaafadhaa maarichi giriin hin jiru jedhee deemee gaafachuu. Naaf yaad maal jedhee si gaafadheennaan akkamii maaltu isinitti dhaga'ameen jedhee na gaafadhu naan jedhe.
obboleessa koo atoo inni shaa'u maqaanat baasee miti maqaana marate miti naaf maqaanat marate iyyuu maqaana baasee itti deemne akkas jedheen dubbadhe nan gaafadhe inni sin deebise kanaan dura interview jira ture maaloo girgirriin hin barbaachisu baay'ee waan ilaa waan akkana waan xinnoo akkana wal cabsuuf itti fayyadamna taanaan sirrii miti egaa balleessaas qabna taanaan namuun balleessa ani illee yoon balleesse yoo balleessine illee akka irraa barannuuf akka dhiifama sin gaafachuu akka irraa barannuuf ta'uu qaba malee wal cabsuu ta'uu hin qabu akka kuufnuuf ta'uu hin qabu ilaa Oromoo ugaa Rabbi kana sirreessuudha qabna baay'ee wal cabsuun eenyuyyuu hin fayyadu baay'ee ani yeroon kufu ati ol hin baatu brother walumaan kufna bro na kuffiste immoo baay'ee qobaa kee ol hin baatu anis nan si qaba baay'ee na kuffiste taanaan wal qaxaqatuudha ta'a maal jechuu barbaadeen ilaa kan ta'e akkas ta'e na ilaa bakka anatu bakka intini gochuu wayyaa wal yaadu waan positively yaadu namni yoo dogoggoru namuun dogoggora miti raachuu girgirrii dhiisi kana dogoggorteetta jettaniitu na sirreessuu qabdu naaf yaadu yoo dogoggore naaf yaadi kana dogoggorteetta sirreessi girgirrii dhiisi jechuu qabdu malee naaf yaad kana dogoggoreera baduudha qaba Oromoo mitiyyuu intini akkas godhe intini cabsuu fi seenaa balleessuu fi hin barbaachisu. Anyways, raachin yaada isaa bifa qoosan illee qoosaa fakkaachuu danda'an malee namoonni tokko argaa jirra garuu yaadichi kallattii isinitti hubattanii raachin dubbateera. Raachin akkasumatti nama naasa'uuf baay'ee viidiyoo isaa waliin dalagnee tarii namoonni amma reefu dhuftanii dubbachaa jirtan jiraachuu dandeessu. Jalqabaa kaasaati erga laayiviin kun dhumeeti koomentii gochuudhaaf qusadhaati jalqabarraa kaasnee yaada baay'ee dubbachaa tureera. Namni qoosaa jiru hin jiru. Jalqaba akka qoosaatti jalqabne garuu amma kana namoonni kallattii biraan nu hubattanii ammallee dhiifama guddaa isin gaafachuu barbaada. Irra deemuun barbaachisu tarii namoonni amma reefu dhuftanii jalqaba harki keessan amma koomentii barreessutti ariifatu sammuu keessan saffisiisaa jechuun barbaada. Gara duubaa deebi'aa ilaala. Jibba nama dhuunfaa jibba saba guddaa miti jibba nama dhuunfaa illee hin qabnu. Tarii kan maraachee akka bifa qoosaa naasa'u namoonni keessan waan ammallee waan qoosaa jiru isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu yoomillee taanaan nama tokkorraa jibba hin qabnu ammallee taanaan tarii namoonni nutti mufattan utuu hin beekne utuu hin hubatin nutti mufattanii dhiifama guddaa isin jechuu barbaanna. Ijoolleen kun ijoollee tuulamaati wajjin jirra waliin dalagnee booldi kan ta'e beek nam beeka. Sababan hojjedheef xiqquma jalqaba dubbadhee sababanii beekamaadha waan maqaan koo sila itti maqaan balleessuudhaaf waa'ee addaniif ganna buusuu waan barbaadan namoonni tokko namoonni baay'een keessanii garuu immoo yoomillee taanaan Oromoon tokkodha nuti sammuu gandaan yaaduu hin qabnu. Saba guddaa mitiitti nama dhuunfaarraallee jibba hin qabu. Nama dhuunfaatti illee qoosuu danda'u yookiin immoo tarii ta'e namatti qoosuu nan danda'a fakkeenyaaf akka qoosaatti dubbachuu nan danda'a. Saba kabajamaa saba guddaatti qoosuu hin dandeenyu kan akkasiin hubattanii hin barbaada yaada keessan ibsuu dandeessu namoota tokko. Galatoomii bro egaa kan yaada koo jalqaba irratti hundaa'u isinitti meera. Warri still live kun kan galamee fi namoota misunderstand godhan namoota nama kabajan namoota yaada isaanii haala sirriin ibsachuu danda'an gurbaa kana jaallataniis haa ta'u homaa like neutrally ta'an kanneen waa takkallee jechuun like jibba addaa ta'e ajandaa addaa ta'e hin qabaanneef akka muufannee fi kun qoosa dhumaaf waan ta'e jechuu fi kan malee arraba isa lafaa kaanii nama arrabsan like daily guyyaatti waan meeqan namaan jedhamaa oola kan isaa rakkoo hin qabu. Warra lafumaa kaanii nama jibbanii warra oolmaa namaatti namni irraa bareedee yoo deeme reestooraantii gaarii keessa yoo oole hojii isaatti gammadee jireenya isaatti gammadee yoo jiraate namoota aaraniif like it's okay isaaniif. Kanaaf namoonni like kabaja qabdan dhiifama jechuumaa fi namoonni like kabaja mucaa kanaaf qabdan yookiin ammoo kabaja yoo qabaachuu baattanii neutraalii taatanii isa hordoftanii otuma hin beekamin waan ta'edha qoosa dhumaa fi still isaan alagarun waan addaa hin jiru. Namoonni tokko maal jedhama like as commenti uma kana irratti ilaalaa jira like kun yaada naaf yaadii miti like yaada mataa kootiti
uumamuu keessaniyyuu hin beeknu baay'een keessan guyyaa guutuu waa'ee oolmaa namaa cinqamaa ooltu taanaan isiniyyuu of gaafachuu dandeessu. Guyyaa guutuu maal nyaatee maal dhugee eessan ba'e eessan oolee akkana ta'e jettanii asiyyuu komintii dubbisaa hin jira. We don't know you guys mana kee namni dhufe hin jiru. I don't know you yaadanaaf yaadi miti kun yaada kooti. So jireenyuma mataa keessan irratti xiyyeeffadhaa yoo boqonnaa qabdan sooshaal miidiyaa fayyadamaa yoo waan sirraa jiraate immoo inboxii godhaa yookiin immoo yoo qeeqas qabaattan haala kabaja namaa hin tuqne nudu yaada keessan ibsitanii baay'ee gaariidha. Isaan ala garuu warri dhaadatan amma fakkeenya lafaa kaa'an akkanan si godhaa akkana taatee cabdee maalii taatee buruqxee anaanis naan jedhama by the way. Ana amma dhaantu Alex bagana gaan dhuftee yaa tole. Maal keessa jira Alex? Kanaaf yaada koo xumuruu fi naaf yaad isa Oromoo waan ta'e wal jala dabarsi jettanii yaaddan yookaan naahoon maaliif akkana jedhe jettanii sin ajjeesaa sin buruqsaa isa otoo hin taane Asteer Badhaanee jamoo hulatti iddoo jedhamu jamoo lama iddoo jedhamu jiraachaa guyyaa guutuu Oromoo arrabsaa ooltu isee irraa uttisiisan kaasne deemtanii warri nama arrabsitan. Yamreen dhugaadhuman sinin jedha. Namni yeroo baay'ee nama ofii itti buufata beektaa malee yoo qabaatte yoo kabajjee wajjin jiraatte namni kee yoo ol ba'ee yoo intini jedhee namni baay'ee intiniin jedhu. Kanaaf nama meeqatu jira waan meeqatu jira ajandaa meeqatu jira sabni kun cinqii keessa jira waa'ee nama dhuunfaa guyyaa guutuu yeroo itti sabni cinqamee jiru kanatti haasa'uun hagam akka isin saba kanaaf yaaddan agarsiisa. Kanaaf warri kabajaan dhuftan kabajamaa dhiifama nuu godhaa dhiifama isaafis godhaa anaafis godhaa ani bakka isaan dhiifama isin gaafachaa jira jaalalli itti fufaa oromummaan itti fufaa hundi keenyayyuu jaalalumaan wajjin jiraannaa. Warri immoo jibba dhuunfaa yoo dandeessan of sirreessaa yoo of hin sirreessinis it's okay. Namni agabuu bulu hin jiru ati nama arrabsiteef. Tole Alex. Dukkana keessa Dukkana keessa hin jira ibsaan hin jiru akka mooltan. Naguma akkamatti jirta? Ayyaadha. Gurbaa tokkoon baatirii naa ibsennaan didee. Alex kun sagaleen? Isin warra naannawa Finfinnee qofa miti laayifi kan galu nus galaa jira. Akkamam? Jira ibnaate. Ana gachii jiraata gurbaan. Achuman jira kan fayyaa keessanii. Jira itti humna yaada keetti humnaa egaa ammas namoonni dhuftanii ammallee taanaan egaa yaadni kuni gara xumuraatti fidaa jirra. Namoonni nutti mufattanii utuu hin beekin haala biraan hubattan dhiifama guddaa isin jedhan dhiifama isin gaafanna. Namoonni immoo utuu beektanii dubbii haqaxxanii gara biraatti immoo nama gurjaajjessuu barbaadan egaa isin waama yaaddan jettanii kan gootan dhiifama waan sitti balleessin hin qabnu garuu immoo namoonni kallattii biraan hubattan dhiifama guddaa isin jedhan ammallee taanaanii jalqabarraa kaasee dubbanneerraa viidiyoo namoonni nama dhuftan viidiyoo jalqabarraa kaastanii ilaaluu dandeessu erga dhumee booda. Tole galatooma raacheen baay'ee raacheen dhiifama gaafachuu dhuftee ammas girrigirrii kaastee deemte. Dhagahamaa jira wayya guys dhiifama komentii keessan warri hin dubbisaa hin jiraanne dhiifama nuu godhaa ilaalaan jira komentii keessan kabaja guddaa argadhaa jiraadhaa. I think Alex hojjetaa jiru. So waan galchaa irratti hin fakkaatu nama biraa Nasriin galcha qofa. Malee ajandaa guddaa ta'eef miti kan gaafnee haasofnee tarii namoonni kallattii biraa waan nu hubattaniif dhiifama isin hin jenneerraa qoosaadhaaf jennee saba guddaatti qoosuu hin dandeenyu saba guddaa miti nama dhuunfaallee jibbarraan qabu kan akkasiin akka nu hubattan. Nasriin Gidaara. Nasrii galchuu yaaleen ture. Gaafataa ture Nasriin
isaan alagin warri inboxii gootan warri keessaa'u lakkii waan kun gaarii ta'uu hin danda'u jettanii nu gaafattan isa gaafachaa turtan inboxii gootaniif anas akka riyaasaatti yeroo inni onlaayiniin turretti natti himaa turtan guddaa kabajamaa. Habtaamu lamuu naahom nuuf sirbimee jechaa jira. Abshir bro kabaja keetiif immaa sirbuu qofa miti immaa waan barbaade. Haftee galii hafteetis galii habtaamu join godhii yaada tokko tokko dubbadhu. Haftee gaafadhu. So kanadha sinin dhiphifnu hundi keessan enjoy godha. Normally wanti dubbachuu qabnu dubbanneerra deddeebi'ee dubbachuun barbaachisu. Jalqaba namoonni amma dhuftani viidiyoon kun akka dhume dhumarraa jalqabdee ilaaluu dandeessu. Wanti dubbachuu qabu jalqaba kaasee dubbadhee jira waan ta'eef Dr. Naafi. So Boonsaa galatoomii kun amma like warri dura dubbataa turan amma dhiifama kana gooneerraa amma reefnaaf gade waa'een kee jechaa jiru. Thank you. Kanama ijoollee koo jaaraddaani thank you. Abbaa koo. Anyways waan tokko waa hundumaaf iyyuu dubbitti ariifachuun gaarii ta'u. Namni tokko barreessee callistanii barreessuun gaarii ta'u. Waan hundumaa suutalaadhaa deemuun gaariidha. Maaliif baay'ee maal si fakkaate arrabni keenya yeroo baay'ee nariifata. Arrabni keenya dubbiif ariifata. Dubbii arrabni keenya nutti fidu garuu miilli keenya guyyaa tokko saaxila beektaa. Wanti tokko dubbattee waan arrabni kee sitti fidu miilli kee guyyaa tokko saaxiluu danda'a. Namni lubbuun jiru kamiyyuu immoo wal arga. Lafatti wal arguun beeku. Nama baay'ee argina. Namoota nu arrabsaa turanii namoota maluun qaama wal arginee ta'ee iddoo garaagaraattis ta'uu danda'a. Yeroo sana konfiidensii hin qabu. Ofitti amanummaa hin qabdu. Garuu ammoo yoomillee taa'an namaaf waan gaarii yaadii namatti hamaa hin yaadinii waan ati hin qabne namni tokko yoo qabaate atis immoo qabaachuudhaaf dhabame malee wanta namni sun qabutti immoo hin naafi yoomillee taa'ana jechuu barbaade. Habtaamuu lamuu Habtaamuu yoo galaagalu kanaaf yaadichi kana fakkaatu jechuu barbaadeenii malee amalaa wal qabachuun wal gorfachuun gaariidha. Fakkeenya baay'ee gabaabduu tokko isinitti himeen ani hospitaala Phaawulosiin dalagaa manni buna itti dhugan wayii jira maatii koffii jedhamu. Ijoollee achi oolan keessaa mucaa wayii yeroo baay'een argaa warra feesbuukii kanarratti baay'ee bakka nu arrabsaa oolan keessaa tokko baay'ee nama arrabsaa guyyaa guutuu nan beekaani gurbaadha. Dhimma wayiitiif hospitaala Abeet yeroo hin deemu hospitaalli Abeet Phaawulosii biraanchii Phaawulosii obboleechi isaa mootora irraa kufee caccabeera beektaa namni garagalee isaan ilaalu hin jiru hospitaala Abeet keessa. Gurbaan nu arrabsaa oolu kun dhaabatee uma bakka rakkachaa ture hospitaala Abeet san keessatti. Akka inni nu arrabsu otoo beekuu amala isaa otoo hin beekuu hakimoota achi jira waamee fi fira kootii gurbaa kana sirriitti gargaaraa jedheeni obboleessi isaa galgaluma san intiniin kennamee fi carraan kennamee fi opereeshinii ta'ee itti mee jechuudha. Namni waliif qoricha amma gurbaan kun at least nama jibburraa laayikii argate malee waan argatu hin jiru naahoma arrabsee nama biraanti ni jedhee. Wal jaalachuun Oromummaan walitti dhiyaachuun amalaan wal gorfachuun garuu waan guddaa nu uuma hunda keenyaaf iyyuu be politely namarree yoo arrabsitan politely arrabsuu dandeessu. Nama na fedhu yoo arrabsuu barbaade maaliif hin arrabsa harki kee hin bareeda garuu kophota fakkaata otoo siin jedhee that's good hin bareeda. Kophonni maal ture? Alex. Kophonni maal ture? Konneekshiniitu adda citee rakkoodha. Okay. Wanta dubbachuu waan baay'ee illee dubbachuuf miti. Viidiyoo Dr. Naafi Adii Firaacheen hojjetan irratti namni baay'een komii kaasaa ture. Wanti dubbatamu wal makaa ta'us jechuudha. Akka walii galaatti afaan Oromootiif afaan biraa wal keessa laaquun kuni tuulama qofa miti. Naannoo keenyas inuma jira. Naannoon jiraadhu keessas jechuudha. Qoosaa qofa immoo miti, isa kan keessanii qofa miti. Sirboonni baay'een illee hojjetamaniiru.
dhalattootuma naannoo sanaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee artistoota gurguddoo warra akka Taaddalee Gammachuu, Jaamboo Jootee fa'aa, Andu'aalem Gosaa fa'aa baay'eedha. Akka kootti beekumsuma xiqqoo qabuun yaadni ani Dooktar Naafiyaadiif qabu yookaan immoo akka dogoggoraatti waan sirreessuu qabdu jedhee sitti himu yoo jiraate qoosaa sana irratti wanti amma kana miira keessa nama galche baay'ee namni waan kana mata duree kana irratti dubbachaa jiru namoota afaan sanaaf quuqamanii yookaan immoo saba kana tuffatte jedhamti baay'een jira. Haa ta'u garuu namoonni gurguddaan muufatanis jiru. Namoonni si kabajan si jaalatan kan waan kana dogoggora akka ta'e dubbachaa jiranis jiru. Yeroo akkasii namoonni kabajasiif qabanu hawaasni si kabaju si jaalatu gaafa wantoota akkasii irratti dogoggorteetta dadhabina qabdaa jedhanii gaafa jarri dubbatanuu atis kabaja jara akkasiitiif dhiifama gaafachuudhaa fi laayiviidhaan dhufuun keeyyuu waan tokkodha. Atis galatoomi. Akka dadhabinaatti immoo yeroo kana haalli Oromoon keessa jiru haala akka biyyaatti waan keessa jirru beekamaadha. Walumaan beekna, walumaan keessa jirrasi. Ati immoo nama baratedha. Dooktaradha. Namoota si hordofan baay'ee qabda. Namoota sirraa baratan illee namoota si jaallatan baay'eetu jiru. Sababa kanaaf gara fuula duraatti amma rakkoo wayituu uumamaaf miti. An akka kan kootti hawaasa naannoo sana jiraatu irraa tuffii qabda yookaan immoo hawaasa sana tuffatteedhaaf qoosaa kana hojjettan jedhee yaadu abadan. Garuu yeroo kanatti namni warri si jaallatu si kabaju si hordofu suni waan sirraa barachuu qabuuf waan si hordofuuf sirraa eega malee wantoota akkanaa kana namoonni ilaalcha jibbaa yookaan tuffii yookaan hinaafaas haa ta'u waan biraa sirraa qaban micciiranii gaafa hubatanuu jara kanattis dhaga'amuu danda'a. At least nullee yaaduu namoota isa kabajan isa jaallatan illee yaade qoosaa akkanarraa of eeggachuu qoosaa akkanaa akkamitti qoosa jedhanii yaaduu danda'a waan ta'eedhaa fi gara fuula duraatti waan nama madaalu miti. Sababni sitti wacameef immoo sababa namoonni si jaalatan sababa namoonni si kabajan qoosaa kana qoosaa isin akkuma qoosaatti qoostan kana sababa sirraa hin jaalanneefidha. So inni darbeera. Isa gara fuula duraatti immoo wantoota kana giddu galeessummaa godhattee itti yaaddee waan guutu gochuu qabda. Siin jedhaa ulfaadhina galatoomaa yoo dogoggora illee nama oolcha. Tole galatoomi Alex Uffadhu. Alex guddaa galatoomi. Naafiyaad yaada xumuraa godhaafitti bakka nu hin baana. Konkuluuzinii kennii fi warri hagammaan hordofaa turtanii guys hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa ispeeshaalii warri inboksii warri mariirfaa ispeesifiikaalii guddaa galatoomi obboleessa koo kunis guddaa galatoomaa. Nagaan bulaa. Waa'ee Oromiyaa waa'ee biyyaa yeroo itti waan gaarii dhageenyu nu haa taasisu. Namni nagaan ba'ee haa galu hunduu fayyaa haa ta'u. Nuti illee hojii haa dhabnu malee namni fayyaa haa ta'u. Nagaan bulaa jiraadhaa. Ulfaadhu Dooktar Naam galatoomi guddaa galatoomi jalqabaa akkasitiin gammaatti waan nuti hin turte ulfaadha. Hello. Hello.
Akkami? Akkam jirtaa? Jirta? Jirra. Eenyu ibsaa jedha. Eh, Naguma? naguma akkami? Galatoon? Jirra galata waaqa. Galatoon? Thank you. Galatoomi baay'ee. Ulfaadhu. Viidiyoo anumatu laatu. Okay. Ansiqeeqee isaanuma. Siqeequun kiyya immoo jibba irraa qabuuf miti. Arsenaalii nan beektu, sin beeku. Garuu ammoo wanti suni anatu beeka miira giddugaleessa kanaa ormis waan jechaa jiru, waan jechaa turanis keessatti hin guddadhe miiricha nin beeka. Kanaaf achirraa kaasee siqeeqeera. Siqeequun kiyya immoo jibbuu fi miti. Ati har'a kanatti baatee dhiifama gaafachuun kee guddummaa kee natti agarsiiseera. Garuu peejii keetii irratti wanti ati barreessite sun immoo hedduu na aarse. Waan fedhes haa ta'u ati nama akaadaamikaalis nama guddaadha. Muuxannoo jireenyaatiinis ammoo nama gorsuu danda'u nama maaliif akkas naan jedhan jedhee qeeqa siif kenname koomentii siif kenname sana dhaabbattee ilaaluu dandeessu jennee waan san goone. Garuu ati peejii keetii irratti waan barreessite sun viidiyoo sana caalaa na aarseen har'allee deebisee si qeeqe. Ammas immoo maal ture barreeffamichi? Tisiisni heddumatteedhaa fi qodaa bukoon buqqistu moo maal waan jedhu barreessiteetta peejii keetii irratti. Eega kana noormaali inni kaleessa barreesse mammaaksa Oromoodha. Kana baay'ee kana hojii illee akka gootu hin barbaadu. Kana hojii wanta illee ta'u miti. Viidiyoo sanarra na dallansiisee sana amma liivirran ture viidiyoo sana caalaa wanti maarte sana ture. Maaliif sa'aatii 19 Ela maal siite dhiifa wanta jiru walitti madeemu wayyaa. Maxxansi suni waan hundumaa gara keenyatti fudhachuu hin dandeenye baay'ee. Ani kanan argee wanta kana irratti barreeffamuu isaa kanan argee sa'aatii 6 booda jiru. Sa'aatii 6 booda hojiin ture, ijoollee barsiisaan ture. Dhufeennaan liinkii itti erganiina banee ilaalee nama lamaan tokko argee namoonni muraasni immoo ijoolleen naquunnamaa turanii har'a kanan arge. Wanti sun kan barreeffame kaleessa. Waan hundumaa baay'ee anaaf jedhame jennee ofitti fiduun rakkina guddaadha baay'ee sirrii miti. Wanti kuni kanaaf hin barreessine kanaa hojiinis immoo wanta rileet ta'u hin qabu. Anaaf ati koo wanta wal gochuu dandeenyudha baay'ee. Nu adaaltiidha waan taaneef wal gochuu dandeenya. Tarii akkas naan jedhe jechuu hin dandeenya. Illan jechaa jiru har'adha. Namni kamiyyuu ani maamni irratti barreessite siin jedhu ani tarii hin argine ta'a. Poostii keessi hin argine ta'a barreessuu keessi. Maaliif barreessite immoo siin jedhu namni gaa kallattii namni tokko waan tokko itti himatu gargar waan ta'eef ati kallattii itti yaaddee fi kallattiin itti yaade garaagara ta'uu danda'a. Waan jiru immoo dubbadheera baay'ee jalqabaa kaastee nu hordofaa turte ta'uu danda'a. Waan jiru jalqabaa kaastee nu hordofuu tarii yoo nu hordofame ta'es immoo wantichi ibseera maal akka ta'e dogoggoraanii namoonni nu hubataniif. Ani ati nama dhuunfaadha fakkeenyaaf nama tokkodha ibsaa naan jettee. Enኳan saba guddaa sabatu lamarraa miti fi ani nama dhuunfaa sirraallee jibba hin qabu. Tariitii sitti dubbachuu hin danda'a, si qeequu hin danda'a. Jibba nama tokkorraallee hin qabu. Guyyaa tokko hiriyoonni koo baay'een isaanii akkuma beektu Dr. Naawunfaas turanii Raachinis immoo ijoollee tuulamaati baay'een isaanii. Even kan wal barreellee dhiyoodha. Kan akkas takka hubattuun barbaada. Gara fuulduraatti illee waan jiru hundumaa utuu keessaa waliin itti haasofne. Tuulatti itti amma ijoolleen baay'een keessaa kan luqunnaman jiru baay'een isaanii. Wajjin haasofnee wajjin mari'annee tarii namoonni kallattii biraan akka isaan hubanne hordoftoonni keenya baay'ee isaanii hordoftoota hedduus qabna waan ta'eef kallattii biraan akka hin hubanne warri isin mufachiise immoo dhiifama isin jedhe isin gaafadheera. Sirriidha mamma anuu wanti na gammachiisee dhufee too akkan si wajjin haasoo na godhe kanuma hubattee deebitee dhiifama gaafachuun keetu natti tolaaleen dhufee si dubbisuudhaaf dirqame malee jalqabuma viidiyoo sana akka yaadetti yaaddee hojjechuu dhiisuu dandeessa. Wanti beeku hin jiru sun kallattiin ani itti fudhadhe kana kallattiin nuti hiikaa itti laanne kanatti laattee hojjechuu dhiisuu dandeessa. Maaliif kanaan dura viidiyoowwan akkasii hojjetamaa turaniiru. Garuu dhaabbachuu waan qabuu fi irraa qabdanii waan kana dhaabuu qabda waan jedhu irraa kaasneeti viidiyoo sana gadi baase. Viidiyoo san guyyaa tokko duraan anan gadi baase. Peejii keetii irratti immoo sa'aatii 19 dura sa'aatii 19 dura peejii kee irratti waan kana jedhu arge. Ijoolleen hedduunis
Viidiyoo sanaa fi deebiin ati yookaan immoo maxxansi ati sa'aatii 19 dura peejii kee irratti maxxansite suni waliin deema. Qeeqni irratti ka'aa turee fi maxxansi peejii keetii waan walitti dhufuuf waan walitti kibuu fi wanti guddaan nu aarse sana dhiifama gaafachuu keetitti dhuguma guddaan si galateeffadha. Wal qeequun immoo jibba walirraa qabaannee miti bara. Gaafa wal qeeqnus naamusaan wal qeequun gara fuulduraatitti hundumti keenya akka barruun jedha. Gaafa nani si qeequ gandummaatti maaliif harkifata? Naaf yaada akka nama dhuunfaatitti balleessee gaafa balleessu nan qeeqa. Abbaa barbaade naaf yaada ebalu akkas balleesseera gaafa jedhu maaliif gara gandaatitti gottotama? Ati gandummaatti yoom? Ifama maal ture beektaa ibsaan manuti ani sitti meerana arra si baree ifama si baruu dhiisuu kofi barreeffama kee maxxansa kee argina baay'ee ani argeen ture maqaa maxxansa iskiriinshotii natti ergu turanii ergasii ijoolleen baay'een immoo keessaan dhufanii naasofsiisanii jennaan. Kan ammallee taana rileet akka gootu hin barbaadu. Wanta jiru reyaalitii jiru ana caalaa namni biraa beekuu hin danda'u waan ta'eef waa'ee koo immoo waan hin beeku immoo sitti hima jedhee yaada. So dhugaa dubbachuu waan tokko wal dubbanna lamaan keenya. Baay'ee viidiyoo kanatu namni biraa hojjeteeratee amma kana dubbatamu ture beektanis. Waa wal dhoksinuu qabu. Dhugaadha waan ta'eef. Naa galaa xiqqoo booldi kan ta'e bee sababoonni bees immoo naa galaa. Wantichi immoo tarii namoonni immoo kallattii kana yaannee dogoggoramu namoonni kallattii biraan hubataniiru kanaaf immoo dhiifama gaafadheera. Garuu wantoonni akkasii kan gara fuulduraatti irratti hin uumamneef irratti hojjechuudha. Waliin mari'achuu dandeenya baay'ee. Ani yaadatti nan amana. Yaada ammootti nan amana. Maaliif yaadni si bira jiru na bira jiraachuu dhiisuu danda'a. Wanta sirriidha jedhee godhu sirrii ta'uu dhiisuu danda'a si biratti. Fakkeenyaaf lakkoofsa 9 ilaaluu dandeessa. Amma lakkoofsa 9 kallattiin dhaabadhee ilaaluun 9tti fakkaata kallattii dhaabattee ilaaltu immoo 6 jechuudha. Ati sirriidha kallattii dhaabattee ilaaltu waan ta'e malee. Rakkinni keenya inni guddaan kanadha baay'ee. Kallattii dhaabattee jiru keenyaanii an sirrii ta'uu dandeessa. Garuu immoo walitti fidnee akkas ta'uu qaba. Kanarraa kana barachuu qabna. Kanarraa akkas barachuu qabna jennee waliin yaada bilisaatiin walii wajjin haasa'uu dandeenyaadha. Nam beekaa arrabsoo baay'ee kan sitti dhaadatus namoonni baay'een jiru. Namoonni jibba dhuunfaa qaban keessa ibsachaa turan namoonni hedduun isaaniis jiru. Kanaan duras namoonni jibba dhuunfaa isaanii ibsachaa turanis jiru. Warra akkasitti hin qabamnu xinnoo hubannaa dhabuurraas kan ka'e waan ta'eef garuu nuti yoo waliin mari'annee kana duwwaa miti waa gara fuulduraatti illee waan guddaa waliin furuu dandeenya. Wajjin teenyee waan hidhamee jiru illee hiikuu dandeenya jechuun barbaada. Dhiifama gochuu koofi itti fufi. Amma laalka wanni dhaggeeffattoonni keetii akkasumallee namoonni qeeqa kana kaasaa turan namoonni dallananis hubachuu qabanii dhimmi kuni ana waan ta'eef booldi ta'ee ba'eessa jettu kanarratti si waan ta'eef booldi ta'ee mul'ateera. Maal immoo sababni isaa? Kana keessa wanti gandummaa jedhamu akka hin jiraanne jala sararteetis hubachuu qabdaa. Namoonni yaada kana kaasanis namoonni gara kee goranii abukaatummaa dhaabbataa turanis namoonni gara kiyya dhaabbatanii waan kana gochaa turanis qeeqni kuni gandummaarraa kan ka'ee miti. Wanti kun nurraa dhaabbachuu qaba. Ani gandummaadhaan si qeeqee isa immoo na wajjin ganda kiyya keessa dhalate saba biraa immoo isaan hin caalchifachaa jira jechuudha. Bar gandummaadhaan gaafannaaf yaad qeeqe isa saba biraa gola keenya keessatti ganda keenya keessatti dhalatan irra jaalladhaa irra kabajaa isa wajjinan irra eenyummaa qoodadhaa jechuudha. Bar kanaaf wanti ati dubbatteef boolli ta'e tokkoffaan nama foolarii guddaa qabu lammaffaan pablikiidha nama baay'ee si beeka. Kanaaf dhuguma'ee waan si ta'eef booldi ta'e malee namni taraan tokko ka'ee odoo hojjete haga kana booldi hin ta'u. Kanaaf ammoo ati waan gootu irratti of eeggannoo gochuu qabdaadha kan jenneen malee nuti wanni biraa wanti nu parsanaalis ta'e wanti biraa walitti nu buusu hin jiru. Waan baay'ee wajjin qabna malee wanni irratti wal dhabnus hin jiru. Achirraa ka'e qeeqni kuni tokkoffaan qeeqa kana akka jajjabeessu yookaan akka hadheessu kan godhe peejii sanaa fi qeeqa sana wal qabsiisee namni baay'een dallaneera. Namoonni gurguddaan hiriyoota kee asirratti maqaa isaanii eeruun barbaadu hiriyoota kee warra sitti siqan bilbilaan gaafadheera. Bilbila kee hin arganne gaafadheera. Sitti himuu danda'an boruudha nama ammayyuu bilbilanii sitti himuu danda'an. Kanaaf kun ammoo baratamuu qaba. Waan jedhurraa ka'eeti galatoomis jechuu barbaada.
Tole guddaa galatoomii gara fuulduraattis immoo wantoonni tokko tokko jiraate keessaan dhufuus hin dandeenya paablikituun godhanii yaada kee fi maaf naqeetti hin jedhu ulfaadhuun siin jedha. Tarii immoo yoo sitti balleessis immoo dhiifama. Rakkoon qaba. Akka dhuunfaatti wanta jiru immoo dubbanneerra wanta akka sabaatti immoo wanti kuni waan akkasii akka inni happan hin godhatu jechuudhaaf yaalla. Ammas immoo namoonni ammas dogoggoran noobatti hundumti keessan dhiifama guddaa siin jedha. Galatoomii ibsaa.